biiftuu na jalaa dubbadhume lubbuu uumaa yaadii manallee amma manallee amma anaatu siif kireessa jechuu takkii mana biraan bikka deemtu anaa siif godhaa waa hunda amma sii tolcha amma deeqaa kana keessa sii tolcha gisee mana asirraa bee uumaa yaadiin biiftugee hin boohin bakka nasreenillee si waliin jira anis nin jira ijoollee oromoo hundi si waliin jiranii hin boohin. Amma asirratti maal akka ta'e biiftuu tokkoffaa masii biiftuu illeen andura jecha gaafuma awwalaatu yeroo tokko masii qoy gaafuma jalqabaatu ammucattii tan akka isin ijoollee taate argee laayivii irratti maaliif biyya arabaa kana gatii beekuuf hin deemini biyyuma ambaatu hin deemini taa'ii dalagadhu jedhee birrii 200 sana harkaaf harka uummata irraa guurseef sii galee kamsumarraa yoo ayyaada mucattiin tun biyya alaa deemuu keessa hin jiru maaliif ijoollee mucattiin kun akka argitu kana sii galee. Lammaffaa ammoo osoo biyyaayyuu baatee qabaayyuu dalagattaa ta'eetiif haadhaaf abbaan qabdu duniyaa madaaf qofii kanayyuu eessa walitti qabatti waa hedduutu jira sii galee kanumaafuu jecha hin deeminiyyuu jedheeti gaafuma birri san guursiifu booda garuu viizaa sii baasna jedhanii ni jennaan yaada dhufu kana ka isheen qabatte jechaadha. Amma haa gabaabsinu waan kana karaa gabaabaa masiilleen hin jirti kinoo karaa gabaabaa viizaa anin baasaa fi hawwii kadhadhee hawwiin arabarraan viizaa haa baastuu fi maqaa arabaatiin akkaataa mucayyoon kun itti dhufuu dandeettu irratti haala mijeessuun fi waan gara biraa isillee miidiyaa irratti teessee booyuun kana kana jechuullee hiikaa takka hin qabu. Kadhadhe viizaa mucaa kanaa sirreessi Iftu viidiyoo cufa. Bo'aa jirti jedhee miti anam as gubbaa irratti badiin ani qabu maali beeku. Simee makii yookiin viidiyoo irratti cufi. Maaliif waraabanii ajandaa godhatu? Naasiroo. Mucaan kun torban tokkoon dura Masi ati badii qabdaa osoo hin taane ati badii qabdaa osoo hin taane namni ati waliin hojjettuu fi namni viizaa ati baasistee sunii fi si gidduu walii galtee jiru simaaf rabbitu wal beekaami waan irratti wal dhabdan maaliif akka kaansel godhe siifisatu wal beeka anuu gaafadhee naa erge anuu ediis godhaa fi anuu waan jiru hin sirreessaa fi defanti isii kana orjinaaluma isii kana bichaa naa ergaa jennaan waan jiru masii waliin dubbannaa naan jedhe kana caale ammoo dhiibee deemee hawwaa jechuun hin danda'u maaliif anjaarsummaan ergattan waan ta'eef sii galee ammallee taanaan atillee waan dandeettu yaalte hin taaneemi wanta kana maallaqumatti xumura karaa gabaabaa maakiillee namni qarqaaru barbaadan gurreellee as jira ramadaanillee as jira maallaqumatu fura waan ta'eef mucattii bakka isiin jiraattu godhaa fi an gama kiyyaan waan wanta kittiin gama kiyyaan ammaa booda wanta kittiin barnootni guddaan asirraa argadhee jiraate masi wama harka ilma namaatiin ta'u kamuu namni fedhe waan akkanaa godhe jedhee waadaa akka galu taate qabaa miti isa kan akkasitti dhiisna kan ishee kanaa kaansil ta'ee jennee dhiisnayyuu ani garuu dabarsee naasir mucaan kun haadhan qabdu namicha kana faana gwaddeenyaadha jettee an miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu maallaqa yoo xiqqaate maallaqa Itoophiyaa maallaqa 700 ol irraa qaba deemiit itti naa haasa'ii mucattiin kun 700 maal gochuutti kennite madhemo sittiin manne naasir maal gochuu birrii 700 wali kennite lammaffaa viizaa biiftuu baasuuf 700 maaltu wali dhimma biraati waa hunda sitti mee jira argee jira raasaa jiru waa'ee viizaa biiftuu waan ta'e waan biraa dhiisa nama sagalee hin qabne hedduutu akkana ta'e jechuudha barammame waltee naasir jalaa kaasuu dide dalagatu mirga qabdi nam takkatti biiftuu gadi dhiiste taanaan kanaan booda dhugaa rabbii akka obboleettii ishiitti komanna bakka arginee jira biiftuun Itoophiyaatti haaftuuf viizaan isii haa gubatu wanti isiin goote tokko illee hin jiru cubbuun qabdu dubartummaa ofiitii mana arabaa jirti isinuu mana arabaa jirti isinii galee namaan naa dalagaa naa baasaa jettee namatti kennitee jirti nama san jidduu isiif nama san jidduu wal dhabdeen uumame waliigalteen uumame viizaan jidduu kana salam kanaan ala garuu masiillee akka nama badummaadhaaf birrii biratti kanaa nyaattee waagooti akkasitti hin fudhatina maaliif dubartiidha cubbuudha isinii galee osoo waan harka ofiitiin gootu taate masiin viizaa kana jalaan kan saltu harka namaa irraan deemte sii galee harka namaa irraa waan ta'eef wanti harka namaa harkuma namaati haga feete birrii kennitullee waan seeraa fi waan kanaa guutuu waan hin dandeenye malee mucayyoon masii jedhamtu kunillee nama badduu taatee mucayyoo kanarraa waa nyaattee viizaa isii jalaa gubdeeti isiillee karama maakii kana ba'an akkuma qarqaarsaa uummanni koomentii jalaa makkii argaa jirtamne dhiisiyaati koomentii yaada fedhee kannataa dhiisiyaati masiilleen maakii mafaa wajjin taatee mucatti matana qarqaaruudhaaf akka nama Dubaay keessa jiruuti viizaa annama irraan hin baasisaaf jettee malee way maakii mucattiin tun birrii adda isin irraa nyaatte haa jedhuun waan seeraan ala sun taane karaa seerri jedhuun karaa hamilee mucattii kanaan tuqamne haa yaalluufi yoo dadhabamellee
qarqaarsisneetu biyyuma san keessatti akkasiin hojjetattu haa goonu. Angara kiyyaan kanuma jedhee Ara bu'aa. natti tola. Amborullee waan ati jetteen ammoo si waliin jira murtii sana Yaani qarqaarsisu. natti tola wallahi isummaan achi deemtee akka namatti dalagattee jijjiiramuu isii waan fedhuuf natti tola waan dandeenyu hundaa'uu ni goona. Rakkoon hin jiru bakka isii amma tasgabbeessee manallee yoo mee mana sanillee laallee fi akkas goona siree galatoome wallahi shukran. Ayyee jabaadha nagaa tura. Nagatti biiftu amma bakka dubbiin Yaal tokko naggasaa galchi naggeen biiftuu bira jira waan ta'eef itti himuu dandeessa waan barbaadde. illuu dubbadhu illuudhaaf carraa kan nu qoe illuu jirtaa Jira akkam nagaa. akkam illuu obboleessa qaalii Nagaa wallah akkam tayyo maa boot biiftuu abshir. Akkasuma jira namma yoo haasawee bakka xoorinna takaasaa bakka akkasuma jedhee si qarqaarra inshaallah si sappoort si goona jabaadhu boo'e. yaa Biftee haa hojjetattu akkanit hojjennee hojii jirrutti. Fedhe malee shira maal isin irratti makki birrinatti laattan. Amma danda'amateetti gargaartu malee rakkoon qabu. Kanaaf karaa manaa inni sirreessaa ammoo si deemnee jechuudha. yoo qaalittiin mana hin kireessinis dhagaati ilaalaa No, lakki manuma biraayyuu ilaaleen kireessaa fi rakkoon qabu manuma bareedaa itoo hundaa'in kireessinaaf rakkoon hin jiru. Kootariin gargaaraa baata. akkaawuntii baankii akkaawuntii kan keetii madumee namni asiis gargaaru si haa gargaaru titi anis gaaganaa waan Duubaayii san irratti wanti waan hojjennu warroonni gargaaru barbaadan gargaaraa. Waliin baasaa fi maakii achi na guddisiitee akka anuuntiin na bira hin jira. Himi afaaniin haa himattu.